ulfaadhaa waaqayyo sin eebbisu. Ani nama harki rukutamuuf miti simannaa naa gootan fudhadheera. Garuu kan harki rukutamuuf abbaa qaba naa deebisaa fi isaaf. Waaqayyo sin eebbisu guddaa eebbifamaa nagaa itti hattanii biyya keessanii argamu. Namoonni lambeenya muraasni jiraachuu dandeessu. Yeroo kan filannoo maanguddootaatiif fi leenjii amantootaa kennamaa ture torbee lama moo torbee sadii akkas walumaa wajjin waaqeffataa ture. Yeroo sana ergaa Phaawulos warra gara Tiitootti barreesse sanaa walii wajjin hirmaachaa ture. Kanaaf fuulli koo isiniif haaraan ta'u warri baay'een immoo maqaa koo beektu fuula koo immoo kan hin beekne jiraachuu dandeessu. Iddoo gara garaarraa dhuftu ani waggaa 10 kana mina argis kanuma yoo jiraate kana booddee wal agarrees kanuma an furdadhees nama rakkisu dheeradhees nama rakkisu akkan nagumaa dura nagaa jirtuun jettu haa ta'u waaqayyo guddaa galateeffadhaa isinii wajjin dubbii waaqayyoo hirmaachuudhaaf carraa argachuu kootiif waaqayyo guddaa ulfaatu. Isin barsiisuudhaaf namni ga'aan as dhaabatu hin jiru. Hafuurri waaqayyoo garuu barsiisaa hunduma keenyaati. Waan goonu waan dubbannu barsiisisaa sobii keessa kan hin jirre karaa dhugaarra kan nama geggeessu barsiisaa dhugaan hafuura qulqulluudha. Isinii wajjin isarraa barachuudhaaf hin carraa argadheenis akka namaatti gaggeessitoota waldaa kiristaanaa keenya kanaa koree dargaggootaa keessanii ta'anii bara kana isin gaggeessaa jiranii waaqayyoo isin eebbisuu ulfaadhaa jechuun jaalladhaa. Maaliifi bara kana waldaa kiristaanaa keessatti eeguu amantootaa sirriitti kan argu tiksee yoo jiraate lafa tiksee jiru eeguu namaas quufi namaas hin beekamu. Egaa yoo akkuma barbaanne immoo baranne iddoo beeka yoo geenye fedha kamiin yoo guuttanne eenyummaa waaqayyoo malee gabee jenne tokko nu keessa jira. Yoo waaqayyoo ta'e malee eeguu ishee takkaadhuma kan biddeen nyaachiftanii kan nagahee jenne tokkotu nu keessa jira. Eenyummaa waaqayyoo qofa barbaadutu nu keessa jira. Sammuu guyyaa guyyaatti dubbii waaqayyoof kadhannaadhaan soorraa isa keessa jiraachuun isatti hafuun immoo isa keessa jira. Kanaaf waaqayyoo guddaa galateeffannaa tarii kadhannaa gara booddeetti itti deebi'uu dandeenya. Amma garuu naamusa jireenya kiristaanummaa kan jedhu sagalee kana irratti dubbadha. Naamusa jireenya kiristaanummaa kan jedhu sagalee kanaa isa jalqabaa ergaa Phaawulos warra Qorontosiif barreesse boqonnaa 15 lakkoofsa 33 irraa dubbii jiru nan dubbisaa. Xiqqoo macaafni qubee kunnatti shifateera. Dambii qabattanii jirtanii yoo isinitti argitanii naa dubbisa. Dubbisuudhaan na gargaaraa jechuudha. Isa jalqabaa ergaa Phaawulos warra Qorontosiif ergee boqonnaa 15 lakkoofsa 33. Sodomii sadii akkas jedhan isaa hin gowwoominaa hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasaa yaada keessan qajeelfadhaa cubbuutti qabamtanii jiraatinaa isin keessaa kaan waaqayyoon wallaalaniiru kana immoo isin qaanessuufan isinitti dubbadhaa.
Waaqayyo Waaqa sabiriiti jedhu iddoo ni barbaada. Waa'ee kennaa ayyaanaatiin dubbachuu irratti dubbatee dhaqeetu Waaqayyo ofuma isaatii Waaqa sabiriiti jedhu ilaaluu dandeessu. Naannoo sanarraa tarii namni dogoggoruu danda'a. Waaqayyo Waaqa sabiriiti jedha. Kadhannu Waaqayyoon toorattiin ofii keenyaa wajjinis namaa wajjinis si wajjinis jiraannu situ kaa'e. Nuyi kan itti jajabnu yoo jiraanne isa keessaa ba'uudhaan malee isa keessa jiraachuudhaan of jajnee hin beeknu. Kan ittiin garaa namaa komatteef dhala namaa gara firdiitti fiduudhaaf firdii qopheessitee tooraaf naamusa barbaaddu sana sababa dhabdeefi. Hiikoo firdiin kun hamaadha. Rakkinni kun hin jabaata. Hammam yoo ta'e ani sitti gadi jechuu wayya jettee immoo toorattiin si wajjiniin walii galu ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin guutummaatti tuugiftee gara keenyatti ergitu. Si wajjin deebinee akka walii galu ijoollee kee akka taatu abbaa kooti jennee ofirratti si moosifnee akka jiraannuuf yaa Waaqayyo naamusa dhalaa naamusa abbummaa nurratti eeggachuudhaaf abbaa keenya nuuf ta'uu nutti illee yoo fe'ati. Ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Amma sigaa leenjisaa dhugaadhaa, barsiisaa dhugaadhaa jireenya keenya keessatti ulfina kee mul'isi. Isa hafa yeroo keenya irratti ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Phaawulos ergaa warra Tasalonqeetiif barreessu keessatti inni seera malee jiraatu sunii ilmi badiisaa jedha. Akkas jechuun toora seera namummaa jireenya Waaqayyo wajjinii kan barbaadu Waaqayyo ofiisaati. Naamusa kan jedhu iddoo baay'ee jira. Naamusa mana Waaqayyo garuu barsiisaa iddoo hundumaati. Naamusa kan jedhu Waaqayyo mata ofiisaatii Waaqa naamusaati. Waaqa sabiriiti. Waaqayyo ulfinaan guutuudha. Waaqayyo surraadhaan guutuudha. Waaqayyo qulqullummaadhaan guutuudha. Waaqayyo sodaatamuudhaan guutuudha. Irra deebi'a. Waaqayyo ulfinaan guutuudha. Waaqayyo surraadhaan guutuudha. Waaqayyo sodaatamuudhaan guutuudha. Waaqayyo qulqullummaadhaan guutuudha. Waaqayyo ulfinaan guutuudha. Waaqayyo surraadhaan guutuudha. Asitti qaawwa qabaa jedhee hir'ina Waaqayyoo dubbachuudhaaf kan ija jabaatu hin turre hin jiru bara baraan si jiraatu. Waaqayyoon ibsuu dubbachuu lallabuu kan nu dandeenyu amma inni nuu ifeerraati malee amma waaqayyummaa isaarraa dubbachuu hin dandeenyu. Amma waaqayyummaa isaarraa dubbachuu kan danda'u isa. Isuma qofa malee isin warri faarfattanis nu warri lallabnus hamma nu ife malee hamma isaa ibsuu hin dandeenyu. Inni guddaa. Inni maalidha? Inni maalidha? Inni guddaa. Nuufiyyuu isiniifiyyuu anaafiyyuu akka mana isaa kana keessa akkasitti jiraannuuf amminni itti nutti mul'ate Waaqayyo akka nuyi isa hubachuu dandeenyutti malee akka waaqayyummaa isaa tutuu ta'e madaalaa taana. Isaaf safuu. Mee isaaf safuu jedhame jedhamaa itti dabalaatii. Dhaloota yeroo ifatu bara gara booddeetti Phaawulos Ximotewosiin yeroo barreessu safuun beeknee ta'uu jedhe. Naamusa keessaa ba'uudha. Naamusa keessaa ba'uudha. Waaqayyoon Waaqa naamusaa kan taasisu Waaqa ulfinaa waan ta'eef, surraadhaan guutuu waan ta'eef, ulfinaan guutuu waan ta'eef, sodaatamuudhaan guutuu waan ta'eef, abbummaadhaan guutuu waan ta'eefidha malee akka namaatti safara namaatti gadi finnee waan maqaatti moggaasuu dandeenyu miti.
naamusi kan waaqayyooti gaafa jennu bulchiisa hundumaa hin geggeessas, hin hoogganas, hin to'atas. Wanti geggeeffamuu isaatti beekamu, wanti to'atamuu isaatti beekamu, wanti qajeelfama isaatti beekamu naamusa isaa keessatti eegama waan ta'eef. Wanti naamusa hin qabne hin geggeeffamu, wanti isaa naamusa hin qabne hin qajeelfamu, wanti naamusa hin qabne hin to'atamu. Qilleensa hin to'attu, bubbeen to'attu. Konkolaachiftoonni jirtu as keessa. Konkolaachiftoonni yoo jiraatan Ameerika keessa qaqqaba. Haayyo wanta ture dura waaqayyo mokoraa malee. Toora keessa, naamusa keessa, karaa si adeemtan hirkaa wanti si konkolaachiftan yoo isin hirkaa ba'ee to'atamuudhaan maalii ala ta'eera? Maalii ala ta'eera? Seera yookaan naamusa sana ala ta'eera. Qajeelfama uumama hundumaa kan kennu waaqayyo waaqa naamusaati. Ameen jedhame maal? Baay'ee namaa dhiisa. Uumama hundumaa. Bineensonni halkan kana bakkeedhaa kikkisammee utuu guyyaa dhufanii utuu isaantu cabsiin utuu baqatuu cabna. Naamusa gadhiisanii ba'aa waan ta'eef. Kanaaf iyyuu waaqayyo maal godhee? Iji namaa guyyaa akka argu iji bineensotaa immoo harka dukkana keessaa akka argu godhe. Warri harka deeman summee akkuma isin guyyaa argitan harka argu. Yoo guyyaa kana gabba'anii ciraasa arguu danda'a waan ta'eefiti naamusa agartuu isaanii jijjiiru. Macaafa raajii Ermiyaas biratti akkas jedha. Galaana guddaa dachawwan keessa yaa'anii jedha. Mani isaarra darbee akka inni hin darbee hin dhangalaaneef anatu daangaatti godhee achi keessa akka jiraatu godhee jedha. Gaafa waaqayyo dhagaa baase loltuun galaana dura dhaabatu hin jiru. Kanaaf waaqayyo geggeessaa, to'ataa, qajeelfama, naamusaa uumama hundumaa irratti kennuu waan danda'uufi waaqayyo eegduu naamusaati, waaqayyo waaqa naamusaati. Ilaa bara kana guyyoota kana yeroo keessa jiru naamusi badeera. Eessatti argina? Namichi nutti agarsiisu nuyyuu boorsaadhaa qabna. Salphina gurraan dhaga'uu hin dandeenye jaalalaaluudhaaf kiisii keenya keessa jira. Bara naamusi cabeedha. Ofirraa qabnaan immoo kan biraa cabsuun nama rakkisu. Namni ofin ajjeese jedhee funyoo fudhatee caakkaatti fiiguu sin ajjeese jedhee boodee yoo fudhatee si duukaa fiigee badaa hamaan goone ofiifuun illee kan ofiif kormaa kan biraaf galaallata. Salphina gaafa shaakaluutti kaane diina waaqayyoo taanee gaafuma sana dhaabadde waaqayyo waaqa ulfinaati. Ameen jettanii maali? Lama waaqayyo baay'ee isaa dubbadhee fixuu hin danda'u. Surraadhaan, ulfinaan, waaqummaadhaan, simboodhaan, kanadhaa qajeelfama, geggeessaa, tiksee, uumama hundumaatii kanaaf naamusa hundumaa eege. Halkanutuu isin jaallatiin irri fuudhee gara diinqaatti kan isin geessuu fi halkanichi gaarii dheedhee waaqayyo gaaficha sababa kaa'eef. Yesuus Kiristoos dhufee wangeela Yohaannis irratti namni ifa guyyaa keessaa deemu maaliin ta'u? Hin gufatu jedhe. Kanaaf iyyuu utuu ifti jiruun deemnaa akka yoo deeman maal ta'u jechuudha? Hin gufatu jechuudha. Akka barbaadan halkan yoo manaa baatanii akka gufatan bara. Yesuus maddee bayyeessuus hin diinuma gufu karaa dura kaayee ijoollee jedhinaani. Inni lammaffaan manni waaqayyoo mana naamusaati. Qe'ee waaqayyo keessatti argamu. Iddoo san isaa waaqayyo wal argu. Laftitti waaqayyo waamtiin wal argan. Iddootti waaqayyo faarfatamu. Iddootti waaqayyo faarsaan dhiyaatu. Iddootti waaqayyo galati dhiyaatu. Waltajjii waaqayyo irraa dubbatu. Saba waaqayyo itti dubbatu gidduu wanti siidaa guddaan naamusa waaqayyo wal isaa keessatti barbaadutu manicha keessa jira. Mana waaqayyo keessa namoota jiraatan inni sirriitti hima. Caafitti kan ba'an itimee dhaggaba baatoo caalta. Abbootii umurii quufan waggaa 80 dhibba meeqa
shanii ol warra dulloomaniiru jen abbootiidha jennee fayyaatti gaajjitti utuma isaan jiranii abbootiidha jennee soorama warra ba'an jiru. Isaanii gadi kan jiran immoo aadaa irra kan jirantu jiru. Isaan irraa gad darbee yaangiitu jira, isaan gad darbee saafiloota jira, isaan gad darbee mucooliitu jira. Kun mana Waaqayyoo keessatti kan sassaabame nama umurii tokkotti dhufuu dandeenye naamusa tokkotti kan fidu naamusa mana Waaqayyooti. Kana galateeffadhaa. Amma isinii garuu dhiisuu danda'a. Namoota umuriidhaan walitti dhufuu dandeenye raawwatanii umurii zeeroo irraa kaasanii dhibbaa warra lakkaa'aman qe'ee kanatti wal qixxee fi iddoo kana kan kaa'u imaammata kana mana mootummaatiin agartan. Amma duubaa jira ministeerotaa dhaqanii dhimmi keessan kan ministeerotaa laallata yoo ta'e keessumsiifamtu qe'ee sanatti. Kan karaan achiin ilaallatu taanaan gara naannoo gandaati taanaan ilaa ganda jiraachuu eegisii. Qe'ee kana namni guddaadha jedhamu mataa isaa keessa harrii tokko malee rifeensi gurraachi tokko jiru harriiruma boqqolloo shaqqii adii fakkaatu yoo dhufe mucaan daa'imnis yoo dhufe lachuu balbala mana Waaqayyootti ol galuudhaaf naamusa tokko qabu, adeemsa tokko qabu, safuu tokko qabu, gaaddisa tokkotti dhufanii hafuura tokko qabu, yaada tokko qabu. Manni Waaqayyoo mana naamusa nama hundumaa wal qixxeetti keessummeessuun. Jirra keessaa waan caalu kan fakkaatu fel jennaa akka horii tokko eenyuun hin caaltu idimee ጠገበባቶችና ገና ዜሮ የሆኑት አንድ ላይ እግዚአብሔርን አክብሮ የሚኖሩበት waaqayyoon kabajanii waaqayyoon mootinnaafis guddaafis gadi bu'ee naamusa mana isaa kan keessatti kabaju naamusa mana Waaqayyooti. Mee naamusa mana Waaqayyoo jedhame isa nutti adeemisu Waaqayyo. Lama namoota mana Waaqayyoo keessa jiraatan caafiin barnootii namni itti xumuru maashee Piroofeesara miti macaafa qulqulluutti yoo dhuftanii ijoollee Waaqayyoo irraa kan baratan ta'u gaafa du'an iyyuu shaakala jireenya bara baraa mootti itti fufu malee fixan. Sabiyya lafaa kanaa garuu ulaagaa qaba. Caafii barnoota addunyaa kana salan qoree fixee taa'eera yoo isin jettanii caafiin beekumsa addunyaa kanaa inni dhumaa dadhabbii Waaqayyooti jedha macaafa qulqulluun. Yeroo namni mee fixeerraa jedhee yeroo jaarraa artificial intelligence nama uumuu iyyuu hin dandeenya yeroo jedhanii yeroo as teenyee sattuu nama to'achuu dandeenya yeroo jedhanii addunyaan fagaatteetti qaroomteetti yeroo jennu Waaqayyo immoo dadhabbiidhaan lafa ol ka'a. Eega beekumsiif jabinni dhala namaa inni dhumaa dadhabbii Waaqayyootiin madaalame jabina Waaqayyoo maal jennee dubbannu isaaf safuudhaanis. Ish macaafa seera uumamaa boqonnaa 11 si fida. Ijoolleen Addaam dimbii Baabiloon sana maal godhan? Maaloo dubbadhaa? Dargaggeessi seenaame nama dudubbachiiftaniiti silaa rifeensa falattu gabbaatanii waa keessa funaannattu jedha sumatti wajjin guungumna. Eessa geenyedhan? Bantii Waaqaa bira geenyaa jedhanii bantii Waaqaa bira geenyeet ashiifachi akkamitti moomneet Waaqayyo immoo biyya lafaarra guutaa jedhan. Isaan immoo walumaa wajjin wal sassaabnee Waaqa bira geenyaa jedhan. Waaqayyo bitti mooftee bira geessa jedhaa isaan immoo wal sassaabnee bira geenyaa jedhan. Gaafa isaan ijaaranii eewu bira geenya jedhan. Waaqayyoon bira geenyaa jedhanii riqaa bantii Waaqaa tolba'u gaafa isaan ijaaranii Waaqayyoon boqottaa gadi buuna. Isaan eessa ga'aniin? Maadara Waaqayyoo haasaa ijoollee maal taatan? Isaan eessa ga'aniin? Inni immoo maal goone? Akka barbaadde yoo ol fagaatte Waaqayyoof gaduma. Hamma barbaadde ol ba'i Waaqayyoon maaluma? Waaqayyoon maaluma
mucaa wallaalaa mana waaqayyoo keessa jiru wajjin yoo dhufe naamusi kee waaqayyoo isa baay'ee tamaare ato abalu dokteera balu profeesara balu paayiletta balu maaloo abalu nuyi jennuufi mucaa wallaalaatiin naamusi kee kana jiru hundi keessan ijoollee koo naamusi waaqayyoo guddaa finnaa jaarsaaf ijoollee wal qixxeessu inni nurratti ulfaatee haa jiraatu inni nurratti maal haa ta'u seera warra Yihuudootaa keessatti iddoon teessuma dhiirotaaf dubartootaa gargari lakkoofsi isaanii gargari Kiristoos Yesuus gaafa dhufe mee naamusa kee waaqayyoo kanatti deebise kanatti deebisee Luqaas irratti argattu kanaaf naamusi kee waaqayyoo naamusa xinnaa guddaan beekaan wallaalaan dhiiraaf dubartiin jabaaf dadhabaan jaarsaaf ijoolleen namni kamiyyuu wal qixa keessatti ulfina waaqayyoo argutu kee waaqayyoo jira kanaaf macaafa lallabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti akkasii mana waaqayyootti mul'atu maal kee eeggadhu baay'ee jiran maal kee eeggadhu miilla kee maal godhu ena wasi bukkee jiru mee miilla kee eeggadhu jedhame utuu horiidha taane kottee kee eeggadhu jedhama macaafa kaakkisi kotteedhaa kan warra Gibxii dhaga'ama kan warra mana waaqayyoo miillatu deemsafni miilla kee eeggadhu dhaga'uudhaan maal godhu yaa mana waaqayyoo keessa yommuu jiraatu waaqayyo mana isaa keessa saba isaa gidduu waan jiraatuuf ati lafarra jirta waaqayyo waaqarra jira mana waaqayyoo kana keessatti maal hin ta'in jarjara hin ta'in nama si bukkee jiru akka qabaati mana waaqayyootti yommuu miilla kee eeggadhu waaqayyo waaqarra jira ati lafarra jirta isa duratti jarjara hin ta'in naamusa kana mana waaqayyoo keessatti barra naamusa kana mana waaqayyoo keessatti barra miilla ofii eeggachuu jarjaraa ta'uu dadhabuu hawaasa hunda kan iddoo tokkotti walitti qabatu beekumsa namaa hundumaa iddoo tokkotti kan walitti qabatu umurii nama hundumaa kan iddoo tokkotti walitti qabatu sooressaa hiyyeessa hundumaa kan iddoo tokkotti walitti qabatu naamusa mana waaqayyooti achi keessatti immoo maaliin ta'in jarjaruun hin barbaachisu maaliif isa waaqaaf lafa uume lafaaf galaana uume uumama hundumaa to'atu waaqayyootu achi jira waan ta'eef sadaffaa irratti naamusa maatii waaqayyo irraa jalqabnee mana isaatti erga dhufnee naamusa maatii keessaa qabu namoonni tokko manatti maraatuudhaan waldaan dhumatti ergamaa fakkaachuu barbaadu tokko immoo waltajjii irratti Phaawulosii gaafa gabbaanu immoo Daabiloos yeroo booddeetti ifuun danda'a ergaa Phaawulos Phexros keessatti akkisitti warra biyya lafaatii gidduu jiraattanii akka qaba jireenyi keenya akka qaba jireenyi maatii keessatti waaqayyo jireenya maatii keessaa beeka because waaqayyo bu'uureessaa maaliiti bu'uureessaa gaa'elaati gaa'elli immoo bu'uureessaa maatiiti tokkoon keenyamee bu'aa maatiiti namni akka bakka akka waaqa gadachaa isin jiru kan akka volkaanoo lafaa olloo isin jiru dugda duuba maatii keenyaa keessatti wanti nuyi barree dhufne mana waaqayyoo keessatti dhiibbaan inni qabu salphaa miti mana waaqayyo maatii keessatti ijoolleen kadhannaadhaan dubbii waaqayyootiin guddatanii mana waaqayyoo keessa yoo dhufan kadhannaas beeku dubbii waaqayyoos beeku maatii keessatti warreebichaan qoccolloo
Daawit dhiisee bushee Yesuus immoo dhiisee godha. Daawit mootummaa Daawitiin gaafatanii Kiristoos garuu mootummaa Waaqayyoo fide. Naamusa maatii. Kanaaf maqaan qulqulluu keenya akka jedhu abbaa keetiif barsiisa cimaatiin barsiisuu deemanii isa caafame isinitti naanan nama cimaa. Isa caafamee jiru isinitti naanan nama cimaa. Maali Waaqayyo naa sobdee erga naa rukutaa. Soba kootiin Waaqayyo dhugaan ta'u. Jajuu kootiin guddatee salphisuu kootiin ittiin naafu. Garuu waan isinitti himu. Maal jedha maqaan qulqulluun abbaa kee baala kee maal kennee? Maal kennee? Maal ta'u? Gara umurii naqinaa. Ishee maali? Kanaaf gadi mataa oolla. Waggaan kee meeqaa? 13 taanee man jenne 33 mootii. Waggaa shanarraa gaafadhaa waggaan kee meeqa? 14tti qaataan galee. Yeroo tokko barumsa walii kiristaanaa cimsannaa barsiisa jiru. Jennaani harmeen tokko dhufanii barumsa amantii kiristaanaa cimsannaa ta'uu baratanii maqaa isaanii galmeesseetan umuriin keessan meeqaa harmee jedhan mucaa koo jedhanii naan 27 ta'uu laatanaa jedhan. Nan rakkadhe dhugaa. Achi booddee waan godhu wallaaleeni ijoollee qabduu hin jedhe qaba maalidhanii akkoo waan godhanneenan akaakilii godhanneera ijoollee kooti weerumaniiru Waaqayyoo magaalata waan isaan godhan innaan torba barreesseen utuu jaartiin beekanii ishee ulettii sana yookaan lamaa sana mee dugda duubaan isa ta'uu fuulduraan isa ta'u abbaana barreeffatu jedhee lafa shakke sinii galee umurii dheeraa nama jaallata namni waan hin quufne keessa jira waan ta'eef garuu akkasii jedhu gaarii shiifa ta'u gaarii shiifa ta'u kana jabeessuudhaaf macaafni qulqulluun maal jedhaa namni abbaa isaatiin abaaramaa nama abbaa isaatiin joonjaadha yoo jedheyyuu akaana na dhaabuu jedhu ilaamee gaafa naamusi badu ilma abbaa arrabsu intala haadha arrabsitutu mana Waaqayyoo keessaa nu tajaajila arrabi keenya fayyu. Naamusa maatii. Maatiin tokko tokko mee barsiisota hawaasa. Mana barumsaa caalaa hawaasa qabu. Jaarsummaan mana isaanii jiru, iyyi mana isaanii jiru, rakkina isaanii gabbaanii lallabatan, jibbi mana isaanii jiru. Yoo amma fedhe qaama qabaatan ijoollee Waaqayyooti. Tokko tokko ijoolleedhaaf haadhatu namoota nagaadhaa. Abbaanii akka abbaadha jedhanuu qaban. Tokko tokko immoo ijoolleedhaa fi abbaatu nama nagaadhaa haadhaatu akkuma taadha jettanii qaban. Tokko tokko immoo abbaadhaaf haati namootuma gaarii ta'u ijoolleen isaanii garumatti ijoollee Waaqayyooti jettanii qaban. Gooftaan qabanii jettuun. Gooftaan qabuu jedhe. Garuu naamusi maatii keessa jiru abbaa keef haadha keef ulfina kennu gaarii siif haa ta'u barri keenya barratti maal haa ta'u haa dheeratu gaarii nuu ta'e moo barri keenya gabaabbate moo hamaa nuu ta'e barri keenya gaarii nuu ta'e barri keenya dheeraadha moo hamaa nuu ta'e barri keenya gabaabaadhaan jedhaa sobaambatiin abbaa biratti cabsu. Gaarii nuu ta'e barri keenya dheeraadha moo hamaa nuu ta'e barri keenya gabaabaadhaan? Maal wanti akka kukummaan argu mataa namaati miti garuu. Ish filannoo kan isinii dhiyeessa. Gaarii nuu ta'e barri keenya dheeraa. Hamaa nuu ta'e barri keenya gabaabaadha. Naamusa maatiin ta'e deebinu. Ilaameen maatii gidduudhaa hin jiru yoo ta'e naamusi maatii guddachuu danda'u. Abbaan kophaa feesbuukii
waan Kambraan naamusni maatii keessaa naamusa mandaraati, naamusni mandaraa naamusa hawaasaati, naamusni hawaasaa naamusa biyyaati, naamusni biyyaa naamusa addunyaati. Maatiin tokko yoo maraate safara maraachuu danda'u. Safarri tokko yoo maraate ganda maraacha. Gandi yoo maraate immoo aanaa maraacha. Gandoolee wal gaarii maraannaan aanaa maraata. Aanolee maraannaan naannoon maraata. Naannoon maraata. Gubbaa maraata. Gubbaa maraannaan biyya maraata. Biyyi maraannaan maata maraata. Biyyi maraannaan eewu maraata. Margumaan beektanii gaafa. Naamusa maatii. Yaaqoob naamusa maatii gidduudhaa ka'e. Yoosef naamusa maatii keessaa beeke. Namootuma macaafa qulqulluu kana keessa jiraatan warra akka Solomoon faayoo fudhatan, warra akka Edooniyaa faayoo fudhatan, waan tokko naamusa maatii keessaati. Warri miidhamanii sachii ka'anii, warri miidhaganii sachii ka'anii. Maatiin keenya waldaa keenya dhufuu dhiisuu danda'u. Maatiin keenya waaqeffannaa keenya fudhachuu dhiisuu danda'u. Garuu safuu abbummaadhaaf ta'u, safuu haadhummaadhaaf ta'u, safuu hangafummaadhaaf ta'u agarsiisuun dirqama. Waldaa keenya dhufuudhaa isaaniitii fi naamusa sana eeguun nurra jiru. Yooma waldaa dhaqan iyyuu ta'e safuu abbummaa safuu haadhummaa qabu. Kun irra cabeera. Kun irra cabeera. Kun har'a cabeera. Waanuma wal qabanii mana qorichaatti wal geessan hin fakkaatanii. Baay'een isaanii ijoollee mana Waaqayyooti. Dhukkubaa mana qorichaatti geessu seetu. As naannoo kanaa dhibuu danda'a. Iddoo biraa lafa turetti waan garuu waan tokko isinitti himu. Yeroo tokko qeerransa madeesse namichi tokko bosona dhaqeetu qeerransa waraane. Qeerransi madaa'ee namichi isa waraane immoo dhokata. Qeerransi fixa waan ta'eef dhokata. Jennaan lafa gabaa wayii tokkotu jirti mandara wayii sagalee namaa dhaga'eennoo qeerransi aarii isa bosonatti waraaname fiigee dhaqee amma namaatti ol ba'ee asii isa kutee isa kanas qabee isa kana qabee jirdiyya. Jaartiin tokko honnee qabu. Egaa gaafa dulloomanii yoo honneen jiraate iyyumaatu hin jiru. Mogoleen hin jiru. Gabbaanii iyya dhaggeeffatanii maa inni gama sanaa mina maa inni ennaan qeerransi dur nama fixe maaloo dur biyyi dhume sajjeesuudhaan jedhanii ulee fudhatanii tokkicha gaffiiganii mogoleedhaan dhaquu dadhabanii gaafa sammuutti deebi'anii durree manaa qabu guddifatanii. Sammuutti qabanii isheentu kun ciraasaati miti jedhanii yoo deebi'anii haqanii adurree gaggam godhanii qabatanii adurreetuma dhaqa qabaa asiin isin dhufee Gabaasa sana ajjeesanii gaafa namoonni dacha'anii sibira geenyee raga bara garee dhundheedhanii yaatti maal lafa ta'ee maali arbasee kun adurreedhaa jennaan ammas achiin ga'u malee asuu jiraana qaqqabii ammas eessaan ga'u malee ammas lafa hin argeen ga'u malee asuu jira. Naamusi hawaasaa cabaa. Naamusi hawaasaa cabaa. Yesuus akkas jedhe isin ifa biyya lafaati. Isin maali jedhe? Isin maali jedhe? Abbaan barbaade magaalaa kana keessatti salphinaaf yoo gadi yaa'e ulfinaaf Waaqayyo si qaba. Ameen. Nama si bukkee jirutti naa himaa salphinaaf abbaan barbaade yoo gadi ba'eedha. Ulfinaaf Waaqayyo si qaba siin jedhee jira. Naamusi hawaasa keessaa cabaadha miidhamaadhaan. Waan qodaama isheetti hin deemnu kana nagartanii yeroo baay'ee seenee yaada barra miti.
የት ልጆች ናቸው? ከየት የመጣ ነው? ወንጌል ያልሰማ ማን አለ በምድራችን? በከተማችን ማን አለ ነው? አከብት ፍርዲ ዋቀዮ ባያተ ጀና ሰቡ ዋቀዮ መነት ጨብሳ ሰቡ ዋቀዮ ወልዳት ጨብሳ ሰቡ ዋቀዮ ሰፈራት ጨብሳ ሰቡ ዋቀዮ አዱኛ ገሰት ጨብሳ ሰቡ ዋቀዮ ከአረት ጨብሳ ሰቡ ዋቀዮ ካንጉ ፖፍረቱ ወረመነ ዋቀዮ ከሳቲ ካንሶማ መሰከሩ ይሳኒ ሰቡ ዋቀዮ ሰከታይቶ አሜን ተባራጆ ሲያረታ ከተራ ዋቀዮ አባ ኮቲን አንጀቱ ዮ አነባ ሳሊተ ኡልፊኒ አባ ዳፍተው ሜሬ ናፍዩ ናሙሲማቲ ከሳቡ አዱኛ ከናፍ ኡልፊና ሰልጲነቺ ቦሶሙ መከረገዲባ ወረከ ኤዶልፊት ለፋ አሚና ሚንዲ ዳዳፋ ሳመንጋሬ ሲንጋርፋ አዱኛ ከነ አጨማለቀኒ ዮ ዱብፍተኒ ረኮን ሳሊማቲ ከሳ ካኒ ማቲ መሳሊ ከሳ ከሽ ከምብራን ናሙስኒ ዋቀፈና ከስድር ናሙስኒ ዋቀፈና ከስድር ኢላሚ እግዚአብሔር በአምልኮ ያገለግለናል። ዋቀፈና ከስተጃጅሉ ነው ዋቀ ከሰጡ ስተጃጅሉ ሄሮይ ሰው አመነዋት ሄሮይ ሰው ባለ ነቀም ሄሮይ ግን ጀነራል ቀቡሉ ሄሮይ አመጣጥያ ሄሮይ የብርመት ሄሮይ አደን አረገር ፈንጂስ ከናሙ እጋናሙስ ዲዋቀ ፈናቴ ሰጁ አጃዩ መጫፈራጂ ሳያዝ በቆናቻ ቴሶ በንቲ ዋቃቱ በለሜ ክሩቤል ሰገረራ ቃዲን አመጣ ቱሬ ሱራፌል ኮቾ ሳዲ ወልትና ነሰሊቴ ሶዋ ቀዮትና ናኒ ማጀብ ቁልቁሉ ዋቀዮ ጎፍታ በቃጀሪቱ ዋቀዮ ዋቀስ ዋቀዮ ሞቴ ሶሌራ ደረራ ታኤ ደቲ ሁለት ይጀ ሶባቱ አራቱ በርኩ ሁሉማ ከሳበ ለፈጥራፈም ዋቀዮሜ ነፈራፈም ገረገረስ መረኩ ሁሉማ ከሳ አርበ ከነገረስ ኤሪን ሰገለን ቀባ ፈባ ጋቲ ቀባ ነመገርጋና ቀቁ በርባዳ ወረናም በረከለ ነመነት ደጃሱ ወረናም ጉቆ ከከለ ነመሳሳቡ ነመና ዋቀስ ከነገረለ ነመና ቢዶ ነመባባላና ዋቀፈና ከሰጡ ነሚ ዋቀዮ በደሙ ይዋስባይ አሜን ሀታ ዋቀፈና ከነ ማራቱ ማፈቃታ አለ ቢዶ ዋቀዮ ከሰኙ ቶርበራ ፊንፊኔና ነው ሲኤምሲ ዶክተር ኮኒ ኮንፈረንስ ከቡ ወልዳ ተጃጅረለቅ ና ፋርፈታል በስ ፋርፈታሉማ ጆርዴ በቀኛ ይሰጡ ጋር ከይወን ገለት ለለጉን ካለ ዛሬ ከሲ ነው በዋና ይፈኒ ሶባም ነው ባብራ ተጫሶ አሁን ወራ ከዚህ ደበዳ ረከ ቶኮ ኦርኬስትራ ዳንግራ እስኪ መስል ድረስ ተሩጋራ ኢላሜ ቤሻኩን ከዲራላ ታዶ አለና ኮብለው ጎሲሳሲ ነው የሚለው ኢና ሰራቲ ባታንጅራ እኔ ባምራንጅራ ባምባምራንጅራ ካተናንጅራ ሂማራን but not presence of God hinchu gurwar kamu waqayyo me arka ke solol kasa wanan barbadu natisasabde ulfina ke jalai fukati jedane wanan barbadu natisasabde ulfina ke jalai rege biamayu wanan barbadu natisasabde ulfina ke jalai rege biamayu wanan barbadu natisasabde ulfina ke jalai mushe gara nagar galiro argira mushe awari injran ta argira mushe bishani ka ta argira mushe guya alkan ta argira hakan guya ta argira wanne asasabeti ulfina ke na agar shishi kana jara kufa argira agar shishi ይቃና ለእግዚአብሔር ክብር
biyya kana keessa jiraatan baay'ee isaanii argitan garuu waaqeffannaa Waaqayyo keessatti ulfinaan mul'atu gaasichi deebi'aa ta'een beeku guddoo baay'ee dhiiseera Waaqayyo. Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 19. Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 19. Waaqatu baname kudhaafus baname maanguddoonni 24 gonfoo isaanii gatanii teessoo bara baraan jiraatu duratti gadi gombifamanii tumaal godhanii nan utuu isaan sagadanii utuu isaan ulfina kennanii arge kan Waaqayyo mul'atu waaqeffannaa naamusa isaatiif ta'u keessatti. Ameen. Ameen. Sin jajuun miti. Yeroo amma waaqeffataa turre akkiitti sagalee meeshaa keessanii yaa'insi tajaajila keessanii argamuu Waaqayyoo namatti agarsiisa. Utuu kun hin jiru ta'e dargaggoonni kun hin jiran adda. Magaalaa kana keessa waldaa baay'ee yoo dhattan dargaggoonni lama kanaa olii fa'i yoo na fixanii galan hin dursa'u. Magaalaa kana keessa naamusa waaqeffannaa keessa namoonni naamusa waaqeffannaa keessa Waaqayyo biraa baranii dhuunfaa isaanii lafa isaan jiranii qilleensi Waaqayyoos qorsa. Macaafa raajii Hisqeel irratti yoo laaltanii laga Kebaariitti gadi bu'ee achitti harki Waaqayyoo gadi bu'aa dhufe. Roma boqonnaa 13 iddoo kanaa dubbiftanii barbaade. Roma boqonnaa 13 lakkoofsa 11 jalqabaatii amma 14tti dubbisaa kutaalaa seenessu. Dubbifamu 13 lakkoofsa 11 amma 14tti. Naadee bitaa yeroo itti dura amanne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti irribaa dammaqu isin irra jiru ta'uusaa beekaa. Halkanichi sokke guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee ganne mi'a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjetan hin hidhanna. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessa deddeebi'an ittiin jiraanna malee albaadummaatti yookiis machitti alalummaatti yookiis gadhiisitti nama lolutti yookiis weellotti hin jiraannu. Gooftaan Yesuus Kiristoosiin akka uffata sibiilaatti uffadhaa malee hawwa namummaa foonii raawwattanii isas gammachiisuudhaaf garaa hin kenninaa. Waaqayyo si haa eebbisu jedhame. Kottaa amala keenya tolfannaa. Maal jedha macaafa qulqulluun Yihuudaa keessatti hundumti isaanii karaa Qaayil irra bu'aniiru, hundumti isaanii manca'aniiru jedha. Situ bada naamusa bada. Yeroo Phaawulos yerootti dura amanne caala guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yerootti irribaa dammaquun isin irra jiru ta'uusaa beekaa. Yeroo inni itti jedhee amantoota waldaa Roomaa keessa jiranitti dubbatu yeroon kun yeroo sodaachisaa. Maaltu ta'e? Gar tokko kiristiyaanummaa dhugaa kan fudhatan, Kiristoositti kan maxxanan, dhugaa Waaqayyoo kan beekan waldaa kana keessa taa'u. Lammaffaa kiristiyaanummaa dhugaa kan hin fudhan, Kiristoosii kan hin beekne, warra amananii wajjin kan wal makan, seeraan naqabaa kan falman, biyya lafaa wajjin wal bootanii kan jiraatan asuma keessa taa'u. Hoonaadhaaf re'ee iddoo tokko ta'a. Ifaaf dukkanatu mana tokkotti jecha
kanaa sanu dhiibnee dhufnetu asii mul'ataa jira. Har'a cubbuun mana Waaqayyoo keessa jiru mee hin dubbatamu, injifatamu. Maaliif? Qaroomina ka inni kana dubbatu hin galleef ka akka cubbuu wajjin waliin galleef erga naa galee kun naan galleetti naa fudhatama yoo ta'e biyyi lafaa siin galleetti naa fudhatamu. Anaaf Kiristoos jireenya. Anaaf Kiristoos buddeena miti. Anaaf Kiristoos wayyaa miti. Anaaf Kiristoos waan biraa miti. Anaaf Kiristoos kan biraa miti. Mana miti. Haadha manaa miti. Soofaa miti. Birrii miti. Warqee miti. Anaaf Kiristoos jireenya. Isiniifoo? Warri kan qajeelaa isaanii gaafa nurraa galan hin deebi'u. Wayyaa hawwita erga uffatanii booddee lammaffaa deebitanii isa barbaadan faashinii kan biraatti immoo baay'eetu uffatee kuufanii waan ta'eef. Kiristoos garuu gaafa isa uffatees gaafa isa uffatinis gaafa kan biraa geeddaradhes maaluma uffannaa koo kittiibsa waatii Waaqayyoo nama dhufee duratti hin dhaabadhuudha inni. Hojii dukkanaa isa nu dur jibbin isa nu keessaa baanetu deebi'ee dhufee dammaqaa. Soba maal bachi bakkeedhaa iyyaafannama. Akka jedha Waaqayyo jedhaa lafti sobamues ከዚህ የበለጠ ክፋት አለ? akka jedha Waaqayyo jechaan kan mataa koo dubbadhe so kanarra kan caalee maaltu jedhama? Dhageessanitti waan nama jedhu. Dhageessaniittu kana arrabin jenne jiru namni beeksisaa ba'uun jedhu namni faarfannaa ba'uun jedhu gooftaa keessa koo bushee jedhu fedha isaatiin yoon inni raajii dubbatuun jedhu inni lallabuun jedhu inni maal jedhuun jedhu Waaqayyo jedhe jecha waltajjii irratti som bara somni deebi'ee dhufe dammaqee. Bara soo giddummaan gadi ba'e jaalalli dhugaa bara gadi ba'e. Atteendaansiin isin gidduu naanna'aa miti. Kanumti dhimma kanaa hin qabne atteendaansiin sodaatanii akka addana gidduu jiru beektu. Atteendaansiin sodaatiniiti mana koo tulfinaa mana koo keessa taa'ii siin jedha Waaqayyoon utuu gaafatte. Mana kootu jireenyaa maal godha namni addinatti maqaa siin waamu. Hojii isa durduu kana keessa hojjetamaa turetu deebi'ee dhufe. Kanaaf yeroo itti dura amanne caalaa amma guyyaa fayyinaatu nutti dhiyaate. Kanaaf yeroo kun yeroo itti ribaa dammaquun isin irra jiru ta'uu isaa beekaa jedheetu kottaa amala keenya tolfannaa. Hin manceen. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessatti jiraatanitti jiraanna malee albaalummaatti yookiis machitti weennootti yookiis gadhiisitti nama laluutti yookiis qoncolootti hin jiraannu. Manca'uudha. Naamusa ijoollee Waaqayyoo dhabuudha. Ijoollee Waaqayyoo machooftu. Ijoollee Waaqayyoo halalummaa keessa jirtu. Ijoollee Waaqayyoo xuraa'ummaa keessa jirtu. Ijoollee Waaqayyoo Waaqayyoon tolfamanii waaqessitu. Ijoollee Waaqayyoo hin ejjitu. Ijoollee Waaqayyoo hin machooftu. Kottaan tolfannaa. Inni akka warra ifa guyyaa keessa jiranitti malee bara amalli namaa dukkana ta'ee Waaqayyo ifa nurraan dhabin. Waaqayyo ifa nurraan dhabin. Isin soogiddaa jedha miti macaan. Soogiddi fayyaa soogiddan ta'u. Soogidda fayyaa safuutanii soogidda yoo ta'an ciisee soogidda. Caccabee, daakamee, of dhabee, midhaan keessa badee, midhaan jechisiisa. Eenyummaa nama lixee nama jijjiiru isiniif haa kennu Waaqayyo.
adeemsi manca'ee waldaa jira. Uffati manca'ee waldaa jira maal? Dibati manca'ee waldaa jira. In kadhanna weedhanii waldaa keessa yaa'u. Eeggana jira laata? Baay'een immoo warra isaanii sin gowwoomsu waldaa isaanii sin gowwoomsu. Waldaa isaaniitti gowwoomsanii maatii keenyatti mana hin jiru iyyuu naannoon keenya immoo safarri keenya rakkisaa dhaattotatu jira hun keenya eegee mana ammoo waldaa dhaqetan jechi tureensa koree kwaa'ee marii keenya inni tursee jedhu agaruu leeqaan agaruu leelaan. Maaliif asoodaatu lafuma jirtu himan. Tu himattee on fayyidaa. Lafuma jirtuu dubbat. Waan hafuurri Waaqayyoo sin taasisini qeesaatti ta'uuf hin dandeessu. Waan ta'uudhaaf uumamte gara sin ooffachuudhaaf hin dhamayin. Jireenya hin xumurre nu wajjin hin jalqabne Waaqayyo. Nutu jireenya Waaqayyoo wajjin hin xumurreef fiiga ta'aman. Wanti Waaqayyoo karaa dhaabullee hin jiru. Nu wanti karaa nu dhaabu baay'eedha. Jalqaba keenya irra dhaabanne galma keenya lallataa akka adeemnu Waaqayyo nu haa gargaaru. Akkeessituudha nuti maal nu warri baay'een keenya adeemsan akkeessinaa hundumaa akkeessinaa haasaan akkeessinaa sirban akkeessinaa geerarsan akkeessinaa wanti nu hin ta'in hin jiru. Maa wanti nu hin ta'in maaltu jiru? Soban akkeessinaa eewlaatan taanaa. Nu ifa biyya lafaati. Safaratan rasoon kan beekamu kiristaanota ta'an beektu. Waan isaan jedhan namni lafa ol fuudhama. Arrabsituuwwan to'achi hin ga'ini yeroo itti ribaa dammaquun nurra jiru ta'uusaa beekaa. Maaliif? Efesoon boqonnaa 5 irratti isin ijoollee ifaati. Isin ijoollee maaliiti? Naamusa ifaa qabdi. Jireenya ifaa qabdi. Gilxi ነው. Ilaa waan isinitti hima. Kiristoos mee ifaaf dukkanas sobaaf dhugaas du'aaf jireenyas qullaanuma ishee dhaabe malee qoyyaatti hin qabdu. Irriidha. Walii galleerra. Ilaa kun dhugaa fakkaataan jettanii Kiristoos biratti. Dhugaan maalum? Dhugaan maalum? Dhugaadhuma. Sobi immoo kun dhugaa. Sobi kun immoo xinnoo ishee daalatti dhalaan mangaa isheetti gara ifaatti hin jettan. Sobni maalum? Sobuma. Meeshaa dhaabee nama si bukkee jiru Kiristoos biratti. Dhugaan? Qullaanuma dhaabatan wallaatti dhugaadhuma jedha. Sobni sedha. Sobuma jedha. Qullaanuma dhaabata si wallaalchifatu jedha. Kiristoos nama galuu nama dhaabbicha jedhama. Waan Kiristoos faatti godhee nama kaa'ee fi hirra kadhina dinna seete. Mucaa tokkotu dhiyoo kana na bira dhufe kan obboleessa kootiiti. Galgala yeroo galu yeroo hundumaa ocholoonii nyaata. Ocholoonii godhaan. Inni hafuura biiraa balleessuudhaaf. Midhaan yaada warra kootiin ati midhaan dhawwattee iddoo ocholoonitti kana irraa laffataa deemaa jedheen amaluma dhabareef jedhe. Amalli si bare machoofuudhaaf jedhe Yesuus sinnaa jedhe. Machoofuun nagartasaa. Dhugaan mana kootiin kun nama buddeena nyaatisu nama wayyaa tuwwisutu nama katee bakkeedhaa dhundhuudhaa gaafa galumamaan nyaata. Hafuura suufaan. Hissobne machoofuudhaati hafuura biiraa keessa Yesuus sinnaa jedhe. Atuuba Yesuus sin jilbeeffate kan kadhannaa jedhe dhuguman dhugaa irraa dhugaa Waaqayyoo isin sodaate malee. Eewu sodaata. Yaadne fermaataa usaatinas የልብን ገጽታ
sani dhuunfaatti nu gorsu, sani dhuunfaatti nu barsiisu, sani dhuunfaatti nu leenjisu, sani dhuunfaatti kan isaan nu godhatu maaliif godha Waaqayyo? Waaqayyo abbaa ulfinaatiin na ulfeessuuf godha. Isti jedha harka keessan ol fuudhaati. Inni abbaa ulfinaatii waan ta'eef ulfina naa kennuuf kana godha jedhame. Inni abbaa ulfinaatii waan ta'eef ulfina naa kennuuf. Si salphisuudhaaf leenjii maannoo naamusa keessatti si leenjisuu qabu waame. Na salphisuudhaaf addunyaa keessaa na baase kana keessatti waan na boonseef qabu waame. Inni Waaqayyo jibbame jedhe inni macaafaa kana miti jedhe. Isa Waaqayyo jaallate, isa Waaqayyo jibbe jaallatee annaman kiroom ilaajo ilaa dargaggootaa ilaa abbootaa isa Waaqayyo jibbe jibbinaan in ulfaatu malee ni salphatan. Ameen. Barri kun diina Waaqayyo akka inni itti nu godhe jireenya keenya seexanni beeksisa wayii jireenya keetti laxxafe. Faarfannaa kadhannaa waldaa shibshaba shabashab. Boris utan, haleluya je, amen je, amokona moja shenkere bonda je, ekakakakau je. Aku nak kirim, jirenya kamu sakal poti jirat. Jirenya kaneu, jirenya mau kaneu, jirenya sakal poti jirat. Aku nak, atsu, atau mesti setan di mana Waaqayyo datang. Lafa Yesus jiru bertuta Yuda apa Petrus apa mungkin nak dia nama kata. Karena bayar sudah dinasi, jira. Setan murma kan ni jadu. Aman titik apa mati setan malgorai. Aman titik apa mua kayu tek apa mura male. Yesus si kilensera. Abi lafa jara kata saya jadu mati. Hojii isaatiin mormuudha. Araddaan ni qaba jedhee lagachuudha. Shaakala ni nu shaakalchiisu dhiisuudha. Baay'een keenya waan Waaqayyotti nu leenjisarra waan biyyi lafaatti nu leenjisatu dafee jireenya keenya argate. Jadi dengan bahasa. Jireenyi kun isin garuu karaa Kiristoos iftaniittu jedha tokko saddeet. Efesoon tokko saddeet. Bakka jireenya karaa Kiristoos ifee of eeggachuun baay'isa booddeettan deebi'a. Jireenya kana karaarraa kan dhabamsiisu jalqabuma addaamu marraa wanti dhufe jira wanti ifa keessaa ba'u beektu jedheeti innis gaarummaa amanamummaa jedha. Gaarummaa eessattuu facaaftanii of keessatti argitu. Namni gaarummaa yaadne kophaa isaa gunguma ilkaan isaa nyaataa deemu of kasasaa deemu. Nabi gaarummaa yaadne ofii masaataasa. Takkanuma biraarratti argitan. Taaksii keessaa taa'u, baajaajii keessaa jiraatu, karaatti sittaa dhufu, mana keessa jiraatu. Gabatee magaraa isaa dubbisu. Namni gaarummaa yaadu garuu ophini. Nagaa keetti fayyaadha. Waan jaluma itti adeemsoo. Haalleluuyaa waaqa waaqayyo olmaatu. Waldaalaan teettaa, bishaan teettaa, midhaan nyaatteettaa jedhan. Kanaaf irrakkatina. Ni lammaffaa nama namummaa. Dhageessanii turte fakkaata yeroo tokko biyya Ameerikaa keessatti jar tokkotu abbaa dhiira tokkoo fi dubartii tokkotu gabayaan raashii tokko dhaqan. Galma gabaa guddaa tokko dhaqaniitu waan bibbitamuu bibbitatan. Waan bibbitatanii konkolaataa isaanii keessa keeyatanii utuu herreegan kaffalii soqan. Baay'ee amanamummaatiif an dubbadha. Utuu herreegan kaffalii soqanii gaafa sammuutti deebi'anii herreega namichaa hin kaffalleef. Oo jedhanii sammuutti deebi'anii karaa kan biraarra naanna'anii
waan nyaatamu, waan dhugamu kana, waan uffatamu kana, waan dibatamu kana isa fudhatanii deemani deebi'anii suuqii sanatti dhufaniitu excuse me jedhan. Maa inni horii keessi hin kaffalle nuuni. Maalanoo yaadanne maal nama otomti hamaa nama akkasii hamma kana hundumaa siin kaffalle nuuni jedhanii herrega isaa kaffalaniif. Namichi doolaara isaa harkaa fudhatee jara dinqisiifatee waa isaan dhugan iyyuu dabalata kenneefi maaloo jedheen isin namoonni akkasii dhokachuu hin qabdan jedheen. Namoonni akkasii amanamoonni akkasii fudhattanii sokkitaniitu fuula keessan hin beeku, adreesii keessan hin beeku, isin dhokachuu nuti isin irra jiru. Miidiyaan Ameerikaa isin beeku, itti hawwata shaqaanii taatu suuraan isin gaafadhaa jedhanii. Lakki suura isin gaafadhaa maaloo suuraan isin gaafadha. Addunyaa matti baatu isin. Lakki suura isin gaafadhaa maal jennaanitti isheen naa wajjin jirtu kun haadha manaa namaati malee akkoo miti jedhee birriitti nama namaa niitii namaatti nama namu. Amanamummaa nama la Waaqayyooti. Jedhaa wajjin. Jedhaa wajjin. Jedhaa wajjin. Amana Waaqayyoo keessaa amanamummaa iddoo sadii tarreessu. Tokko Waaqayyo inni abbaa waamicha kanaa, abbaan ulfina kanaa jalqabaa hamma dhumaatti amanamaadha. Ameen. Isaan meeshaan isaan meeshaan dubbadhaa Waaqayyo dubbadhaa maal Waaqayyo abbaan naamusaaf waamicha kanaa jalqabaa hamma dhumaatti maalidha? Amanamaadha. Tokko lammaffaa Waaqayyo bara baraa hamma bara baraatti amanamaadha. Barri Waaqayyoon dogoggorsu, barri Waaqayyoon karaa irraa kaachisu jiru. Sadii Waaqayyo dhalootaa hamma dhalootaatti maalidha? Amanamaadha. Dasni deemu jalqabaa hamma dhumaatti amanamaadha. Bara hamma bara baraatti amanamaadha. Dhalootaa hanga dhalootaatti amanamaadha Waaqayyo. Nama laaltanii kakuu Waaqayyoo wajjin galtan cabsitanii qabdan. Inni amantii keenya jalqabee fiixaan baasu Kiristoosiidha asirraa jambuqqifatu. Ameen. Rakkinni mee isa keessa keenyaa caalaa cimsa malee jaa'u kiristaanummaatti nu laaffisu. Kiristoos jedha Ibroota boqonnaa 12 irratti gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu obsaan danda'e jedha. Ittiin cuuttii mormuu cubbamootaa obsaan danda'e isa fannoo irratti du'e sanaa maalii qabaadhaa? Yaadaa qabaadhaa. Kottaa egaa barri fakkeenya nuu ta'uu dhiba. Namni fakkeenya nuu ta'uu dhiba. Dhalooti fakkeenya nuu ta'uu dhiba. Giddugaleessi Waaqayyoon dogoggorsu hin jiru. Barri Waaqayyoon dogoggorsu hin jiru. Dhalooti Waaqayyoon harkaa ba'uus hin jiru. Isa ijoollee ifaan nu godheef naamusa ifaatiin haa jiraannu. Ameen. Galateeffadhaa Waaqayyoon. Dabalaatti galateeffadhaa Waaqayyoon. Naamusa ijoollee Waaqayyoo keessaa tokko Yesuus gooftaadha jechuudha. Ishee kana duwwaa dubbadhee ta'a. Yesuus maal jechuudha? Amma namni yoo waa godhate maaliif? Maal guutee? Maal guutee dhufu? Yoo namni soorame waan jiran hin beektan? Hin beektanii? Warra maalii guutee? Hin beektanii? Warra maalii guutee? Hin beektanii maal? Macaafarra jiru haasaa safaraatiin. Haasaa safara keenyaa. Warra maalii guutu? Jedhaa dubbadhaa maal soota maal abbaa ishee sodaatu? Warra 600? Warra 600? Warra 777 uumamaan kun. Torba walakkoofsa Waaqayyoo dhaabatuudha. Torba walakkoofsa eenyuu dhaabatuudha. Isaan guuttatanii deebi'an miti. Firmaata tokko
gooftaadha jechuudha dhabne. Naamusi keenya kanuma. Phexros fa'aa, Yaaqoob fa'aa, Yohaannis fa'aa gagam godhanii qabanii maqaa kanaan lammaffaa kan lallan, lammaffaa kan barsiifne itti deebitaa jedhanii fidanii warra shaangoo biyyaa duratti gaafa dhiyeessanii ittiin deebi'inaa kannaan kan Waaqayyoo moo kan namaa wayyaa isinumti faradaa isinumti jedhame sobaan maxinoomaa biratti cabsu dubbii jallaabaa farachiisu nu Yesuus gooftaa akka ta'e lallabu ni bulu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesus gooftaadha. Amen. Yesus maal? Gooftaadha. Hallelujah. Amen. Kamminni samaa'uና ከምናየው ውርደቶች በላይ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ካየነው ውድቀት በላይ ኢየሱስ አከጀሩ በጫሚ ቁልቁሉን ብይነ ፋዳ ገዴ አይሰ ጫላ ገዴቲ ኑይ ገሩ ፊና ተደለ አሜን። ሼፉኛ ንሴ ገዴ ቤገዴና ገረገዴቲ ከልመ ከሳ ጥይቄ ደሞ ኡሩ ወልገለገል ፈደዳበት ኡልፊና ተደለ አሜን። ፐርሰንትኒ ካኪሽ ወልዳኩ ነብዲ ቀምጡ ጋዋገኙ ከጎታ ወልዳኩ ወልዳኩ ሆናና ንሺሻ ሳቡሙ ዋኖ ዳርገቱ Kaya diskusi di sana itu dia baru rupanya. Namus apa dia? Namus Waaqayyo. Jireenya dhala namaa isaa wajjin jiraaf isaa wajjin hin jiru naamusa kaa'ee safara. Numee ijoollee ifa. Duratti immoo abbaan barbaade ol akka ugadamu duratti iyyuu gooftaadha. Duratti iyyuu gooftaadha. Argatanis isinitti nafu maratina. Abdaanis namni lafa onaa keessatti dhaga'e jiru gadi bu'ina. Yesuus gooftaadha. Biyya lafaa yoo ta'e akkanitti quuftanii bukkanitti gara magaraachii gaaffii qabate. Agaruma tokko buddeenyaa tani kuuftanii beektanii kan iddoo baay'eetti dubbadhaan tani kuuftanii beektanii jiru. Kuuftanii majibbitanii bultanii beektanii በኢየሱስ ክርስቶስ ማለ ፋኖ ገለኔ ፈዳሜ ተኒ ጋራና ቂዮብራና ቂብሲ ማሌለ ጪቂኑ ጎዴ ganama yekkuunu hirribaa kaanu garaachi gaaffii qabayaan mataan maal quufee irra eessaan dhaqe kun biyya lafaa yoo ta'e halkanitti quuftee ciiftetti ganama gaaffii si kaasa abduus argattus ulfaattus salphattus inni isaa gad deebi'ee ana deemne inni isaa gad deebi'ee ana deemne inni isaa dadhabaa ina deemne abbaan ulfinaa abbaan suuraa Yesuus irratti gooftaadha Yesuus irratti gooftaadha ameen. Ini nama bahagia sahara material ta'era. No, hit afal. Hanggang dewi ana dewi ni. Ulfin bisa si geranda. Amin.